Akkam jirtan baga nagahaan gara Sumayyaa Management Tutor dhuftan jecha viidiyoo darbe keessatti transportation problem irratti karaa akkamitti optimal solution barbaanna kan jedhu san laallee turre karaa UV metodiitiin akkaataa optimal solution itti barbaannu laallee turre har'a mootu karaa stepping stone metodiitiin akkamitti optimal solution barbaadamaa kan jedhu san laallaa like gochuun dagatinaa subscribe godhaa isiniin jedha. Stepping stone methodin akkuma UV methodii karaa northwest corner methodii least cost methodii fi karaa Vogels approximation methodii dalagamaa jechuudha. Har'a mootu stepping stone methodii karaa northwest corner methodii laallaa jechuudha. Osoo inni nu laaluu qabnu osoo hin jalqabin dura transportation problemiin keenya baalaansiidha moo unbaalaansiidha kan jedhu san laallaa jechuudha. Dhibba ida'uu 200 ta'a 300 200 immoo 500 shantamaaf 50 200 200 illee 500 jechuudha. Kanaafuu maal transportation problemiin keenya maal balanced transportation problemiidha jechuudha. 500 kanaafuu maal goonare northwest corner methodii barbaanna. Demand 50 qabna supply immoo 100 qabna. Kanaafuu maal goonare xiqqaa 50 waan ta'e 50 kenninaaf jechuudha. 50 kenninaaf. 50 gaafa kenninuuf demanding kenna 0 ta'a. Supplying kenna immoo 50 deebi'a. Supplying kenna 50 deebi'a jechuudha. Kanaafuu kolomaniin tun maal taati? Unsatisfied taati jechuudha. Asirraa demanding nu qabnu hin jiru waan ta'eef hin baddi. Kolomaniin tun hin baddi. Itti aansinee eessa deemnaa? Itti aansinee gara as dhufnaa jechuudha. Asirraan supplying 50 qabna, demanding immoo 150 qabna. Kanaafuu 50 kenninaaf. 50 kenninaaf. 50 kenninaaf. 50 gaafa kenninuuf supplying keenya 0 ta'a. Demanding keenya immoo 100 deebi'a jechuudha. Demanding keenya 100 ta'a. Rooyin tun ammoo hin baddi jechuudha. Supplying asirraa qabnu hin jiru waan ta'eef itti aansinee eessa dhufnaa? Ayi dhufnaa. Asirraan supply 200 qabna, demand ammoo 100 qabna. Kanaafuu 100 kenninaaf. 100 gaafa kenninuuf supplying keenya 100 deebi'a. Demanding keenya ammoo 0 ta'a. Kolomaniin tun hin baddi. Demanding asirraa qabnu hin jiru waan ta'eef unsatisfied taati kolomaniin tuni. Itti aansinee ayi dhufnaa. Supply 100 qabna, demand ammoo 300 qabna. Kanaafuu 100 kenninaaf. 100 gaafa kenninu demanding supplying keenya 0 ta'a. Demanding keenya ammoo 200 deebi'a jechuudha. Booda ayi dhufnaa asiin demandii 200 qabna, supply illee 200 qabna. Kanaafuu 200 kenninaaf. 200 gaafa kenninu demanding keenya illee 0 ta'a, supplying keenya illee 0 ta'a. Finnee jira. Amma maal goonaa waliin baay'ifnee gatii isaa kaa'anna jechuudha awwal. Rooyi jalqabaa irraa kana qabna 4 times 50. Rooyi jalqabaa irraa kana qabna 4 times 50. 4 times 50 plus ammallee rooyi jalqabaa irraa 2 times 50. 2 times 50 plus second rooyi irraa 1 times 100 plus ammallee rooyi lammaffaa kanarraa 9 times 100. 9 times 100 plus amma mootu rooyi sadaffaa irraa 3 times 200. 3 times 200 kana qabna. 4 times 50 200 plus 2 times 50 100 plus 1 times 100 100 plus 9 times 100 900. 9 times 100 900 plus 3 times 200 600 is equal to 1900 ta'a jechuudha. Kun amma deebiin nu arganne kun optimaaliidha moo optimaalii miti kan jedhu san maaliin laallaa? Stepping stone methodii kennaan laallaa jechuudha. Stepping stone methodii irratti kamiin jalqabna isa jedhuuf ammootu unoccupied cell kennaan jalqabna. Kanniin keessaa unoccupied cell kenna kaminni first row irraa 8 qabna. Second row irraa ammootu 5 qabna. Third row irraa ammoo 7 fi 6 qabna jechuudha. Kanaafuu maal jennee fudhanna? Ka first row kana maal jennee fudhanna? S1 C jennee fudhanna jechuudha. Asiin S1 irraa argama, kolomanii irraa namootu C irraa argama. Kanaafuu maal jennaarree? S1 C jennaan jechuudha. Kan ta'an namootu kan ammaffaa kana maal jennee fudhanna? S2 A. S2
A jennee fudhannaa. Isa sardiroo irraa argama mootu S3 A asiin S3 irraa argama asiin ammoo A irraa argama. Kanaafuu S3 A sardiroo irraa argama S3 kenna S3 B jennaan jechuudha. S3 B amma isa kanniin barbaannaa jechuudha. Ka jalqabaa meeqa arganne 1900. Kanaafuu optimaaliidha moo optimaalii miti ka jedhu san laallaa jechuudha. Karamiin laallaa karaa stepping stone meetodiitiin laalla. Amma kanniin akkamii barbaannaa laallaa ka jalqabaa S1C. S1C jechuun 8 asiin S1 irra argama asiin ammoo C irratti argama jechuudha. Kanaafuu S1C akkamii barbaannaa asirraan occupied cell kenna jira asiinillee occupied cell qabna jechuudha. Kanaafuu maal goonaree karaa occupied cell kennaatitti sararaa deemnaa jechuudha. Turning pointiin teenya tana taati asirraa kaanee isa dhufnaa gara jalaa gad dhufnaa asirraa eessa deemnaa asitti deebinaa. Kanarraallee gara gubbaatti deebinee san booda ammootu bakka jalqabaatitti deebinaa jechuudha. Isa kana pilaasii goonee fudhannaa isa itti aanee jiru ammootu maayinus goonaa. Isa kana ammootu pilaasii godhannaa isa gubbaarraan jiru ammootu maayinasii goonaa jechuudha. Amma maal goonaa 8 teenya pilaasiidha. Jalqaba S1C jedhee fudhadhu deebii isaatti ka'aa deema waan ta'eef 8 tiyya pilaasiin jirti. Kanaafuu akkasuma fudhadhaa pilaasiidha waan taateef. Ka itti aanu maayinasiin jira waan ta'eef maayinus 9 jedhaanii pilaas ka itti aanu immoo pilaasiin jira kanaafuu koostiin kenname garee 1dha. Maayinus ka itti aanu immoo maaliin jira maayinasiin jira kanaafuu maayinus 2 ta'a jechuudha. Is equal to 8 hir'isuu 9 neegatiivii takka eda'uu takka 0 ta'a. 0 maayinus 2 jechuun immoo maayinus 2 ta'a jechuudha. S1 kiyya maal ta'aree maayinus 2 ta'a jechuudha. Amma itti aansinee ka'ee nu barbaannaa ka S2A barbaanna. S2A barbaannaa jechuudha. Amma itti aansinee ka'ee nu barbaannaa ka S2A barbaannaa jechuudha. S2A jechuun isa kan asiin S2 irra jira asiin ammoo A irra jira jechuudha. Asiinillee occupied cell qabna occupied cell karaa maraanuu hin qabna. Kanaafuu maal goonaree turning pointiin teenya as taatiin garam deemna gara duraatti deemna jechuudha. Achirraallee gara gubbaatti ol deebina. Asirraallee ammallee isa deebina karaa jalqabaatitti as deebina jechuudha. San booda bakkuma awwalaatitti deebina jechuudha. Isa jalqaba maaliif fudhannaa pilaas goonee fudhannaa kafaallaa isaatiin jiru ammoo isa dura jiru kana maayinasii goona. Isa gubbaa irratti argamu pilaasii goona. San booda isa jalqabaa mootu maayinasii goonee fudhannaa jechuudha. Amma maal taaree S2A kenna irratti ka jalqabaa lakkoofsi meeqa 5dha. Kanaafuu 5 pilaasiin jirti waan ta'eef poozitiivii goonee akkasuma fudhanna. 5 inni itti aanu ammoo maayinasiin jira jechuudha. Kanaafuu maayinus 1 pilaas inni itti aanu ammoo pilaasiin jira waan ta'eef pilaas 2 maayinus isiin taatu maayinasiin jirti maayinus 4 ta'a jechuudha. Is equal to meeqa ta'a? 5 minus 1 4dha. 4 plus 2 6dha. 6 minus 4 ammoo 2dha jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'e positive 2 ta'e. Maaltu S2N kenna positive 2 ta'e jechuudha. Inni itti aanu ammoo S3Adha. S3Adha jechuudha. S3A inni ennuun isa kana 7 kana jechuudha. Isa eessarraa deemna ka jedhuuf turning pointiin teenya as taati asirraa garam deemna as kun occupied cell kenna waan ta'eef kolomanii tokko irratti waan argamaniif gara gubbaarraa ol deebinaa jechuudha. Kanaafuu as dhufnaa asirraan eessa deebinaa garana dhufnaa gara occupied cell kennaatitti san booda gad deebinaa ammallee eessa deemnaa garana deebinaa gara occupied cell kenna jirru san booda asitti deebinaa asirraan dhufnee eessa deebinaa kana irra taallee ay dhufnaa jechuudha. Tuni waan occupied cell hin ta'iniif irra taala. Amma maal goonaa ka jalqabaa kana pilaasiin kaa'annaa itti aansinee kana maayinus goonaa ka itti aanee jiru kan ammootu pilaasii goonaa ka gadi kara gadiitiin jiru maayinasii goonaa ka faallaa isaatiin jiru ammootu pilaasii goonaa ka dhumaa kana ammoo maayinasii goonaa jechuudha. Amma maal goonaree 7 pilaasiidha waan ta'eef 7 ka itti aaneeru maayinasii waan ta'eef 7 maayinus koostiin kenna 4dha waan ta'eef maayinus 4 ka itti aaneeru ammootu pilaasiidha. Kun pilaasiin jira pilaas 2 maayinus jennaanii ka itti aanu maayinasii waan ta'eef maayinus 1 pilaas inni isaan faallaa ammoo pilaasiidha pilaas 9 maayinus ka dhumaa ammootu meeqare 3dha jechuudha. Kana jechuun meeqa ta'a?
7 minus 4 3 dha. 3 plus 2 5 dha. 5 minus 1 4 dha. 4 plus 9 13 dha. 13 minus 3 namoota 10 dha jechuudha. S3n keenya meeqa ta'a? 10 ta'a jechuudha. S3n keenya 10 ta'a. S3n keenya 10 ta'a jechuudha. Amma ka'ee nu barbaanna S3B barbaanna. Amma itti aansinee ka'ee nu barbaanna ka S3B barbaanna jechuudha. S3B. S3B jechuun isa kana. S3B jechuun isa kana. Asiin S3 irra argama, achiin ammoo B irra argama. Saniifuu S3B kennaa jechuudha. Turning pointiin teenya kana taati. Asiin geenna asirraan gara gubbaatitti deebina. Gara occupied cell kennaa deemna waan ta'eef achirraan ammoo garam deemna? Gara jalqabaatitti as deebina. Kanarraan dhufnee sadayna asitti deebina jechuudha. Tuni pilaasii taati, kun ammoo maayinus ta'a. Kun pilaasii ta'a, kuni maayinasii ta'a jechuudha. Amma asirraa 6 qabna. 6 keenya pilaasiin jira. Kanaafuu 6 jennee fudhanna. 6 minus kan itti aanu maayinasiin jirti waan ta'eef minus 3 itti aanee kun pilaasiin jira. Pilaas 9 minus kun maayinasiin jira 1 minus 1 ta'a jechuudha. Is equal to 6 minus 3 3 dha. 3 plus 9 12 dha. 12 minus 1 namoota 11 dha jechuudha. S3B keenya meeqa ta'a? 11 ta'a jechuudha. 11 ta'a. Optimal solution keenyarra geenne kan jedhamu maayinni gatiin nu arganne kuniin S1C, S2A, S3A fi S3B keenya maal ta'uu qaba? Greater than or equal to 0 ta'uu qaba jechuudha. Amma yoo ilaalle 11, 12 kunniin greater than or equal to greater than 0 dha. Garuu minus 2 tuni less than 0 dha jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna ree? Step itti aanu hojjechuu qabna jechuudha. Optimal solution keenyarra gahu maal ta'uu qaba? Value keenya S1C, S2A, S3A fi S3B keenya maal ta'uu qaba? Greater than or equal to 0 ta'uu qaba jechuudha. Amma ammoo guutuun greater than or equal to 0 ta'eera, garuu tuntuni less than 0 taate jechuudha. Kanaafuu maal goona ree? Bakka S1C itti argamu laallaa jechuudha. S1C keenya isarra argama isa kana. Gatiin minus 2 nu arganneef suni isii tanaa jechuudha. Kana maal goona ree? Jalqaba akkanatti haa fudhannu. Square goonii haa fudhannu. Haala kanaan jira. Kana jechuun asirraan occupied cell qabna. Asiin illee occupied cell jira. Asiin illee occupied cell jira jechuudha. Asirra 8tu jira. 8 tuni pilaasii turte. Just pilaas jennee haa fudhannu. Asirraan ammootu 50 qabna. 8 ofirraa qabdu. Asiin ammootu 50 ofirraa qabna. Tun pilaasii eega taate tun ammootu maaliin nuu kennamti? Maayinasiin nuu kennamti jechuudha. Itti aansinee tun maayinasii nu kennamti eegasanii ammootu asii tun ammoo pilaasii taate jechuudha. Kanaafuu asirraa meeqa qabna? 100 qabna. Tun ammootu maayiniree pilaasiidha jechuudha. San booda as dhufna asirraa meeqa qabna? 100 qabna. Negatiiviidha jechuudha. 100. Amma maal goonaree akkuma karaa UV meetadii sanitti hojjanne. Maayinasii qabnu keessaa ka xiqqaa fudhannaa jechuudha. Negatiivii 50 fi negatiivii 100 qabna. Negatiivota lamaan kana keessaa lakkoofsa xiqqaa fudhanna. Lakkoofsa isaa ilaalla malee poozitiivii fi negatiivii isaa ilaallu. Lakkoofsi xiqqaan meeqare? 50 jechuudha. Kanaafuu 50 fudhanna. 50 fudhannee kana maal goona? Ka negatiivii irraa hin hir'isna. Ka poozitiiviititti ammootu hin edaanaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma 50 negatiiviin jira. 50 irraa 50 gaafa hir'isnu ammallee si deebifnee akkasitti haa kaa'annu. 50 irraa 50 gaafa hir'isnu kun meeqa ta'a? Kun 0 ta'a. Kun ammootu pilaasiidha waan ta'eef itti edaama. Kan itti edaamu kun maal ta'are? Jalqaba 0 ta'e waan ta'eef amma immoo 50 ta'a jechuudha. Kun maaliin jira? Kun negatiiviin jira. Kanaafuu 50 irraa hir'ifamti. 50 gaafa irraa hir'ifnu 100 irraa 100 hir'isuu 50 meeqa ta'are? 50 ta'a jechuudha. Kan biraa ammootu isa kana kun 100 jira poozitiiviidha. Amma ammootu meeqa ta'a? 100 fi 50 ta'a jechuudha. Amma maal goonare isa san garanaa jijjiirra. Jalqaba 8 irraa homaan qabnu turre san booda pilaasii waan jirtuuf 50 itti edaanee 8 teenne meeqa nu taate gubbaa irratti 50 nu taate jechuudha. 50 saniin daballaaf. Hin daballaaf jechuudha. Lamaan teenne ammoo 50 ofirraa qabdi turte eegasanii 50 irraa gaafa irratti waan negatiivii nu kennamteef maal taate? 0 taate. Kanaafuu 50 lamarra jirtu maal taate? Irraa baddii jechuudha.
Kabira waaniidha. Waanii gubbaa dhibba jira ture. Dhibba irratti 50 gaafa edaanuuf pilaasii waan jiruuf meeqa ta'e 150 ta'e. Dhibbaan tun meeqa taatire 150 taati jechuudha. Dhibba tokkoo fi 50 taati. 50 taati jechuudha. Kabira ammoo tu 9dha. Sagalii kana gubbaa meeqa jira? Dhibba jira ture. Dhibbaan tun maayinasii waan nu kennamte 50 irraa hir'ifnee meeqa deebifneera? 50 deebifne. Kanaafuu sagalii kanarra meeqa nu jira ree? 50 nu jira jechuudha. 50 qabna. Amma maal goona ree? Ammallee akka haaraatitti S1 jennee akka jalqabaa sanitti barbaadaa deemnaa jechuudha. Amma maal goona? Amma ammootu akka haaraatitti kabiraa barbaannaa jechuudha. Unoccupied cellii keenya first row irraa meeqa qabna? 2dha. 2 maal irraa argamti? S1 B irraa argamte jechuudha. S1 B kabira ammootu second row irraa kan qabnu S2 A S2 A kabira third row irraa S3 A S3 A fi third row irratti S3 B qabna jechuudha. S3 B amma kanneen barbaannaa jechuudha. S1B jechuun isa kana asiin occupied numberii qabna. Kanaafuu maal goona ree? Gara duraatti deemna. Turning pointiin teenya kana taati garana dhufna. Asiin ammootu gara gadii deebina. San booda asitti deebine asiin ammootu bakkuma jalqabaatitti deebina jechuudha. Bakka jalqabaatitti deebina. Isa jalqabaa maaliif fudhanna? Pilaas goonee fudhanna. Kana maayinus goona. Kana pilaasii goona. Isa kana ammootu maayinasii goona jechuudha. S1B S1B is equal to ka jalqabaa 2dha. 2 keenya pilaasiin jirti. Kanaafuu 2 akkasuma fudhanna. Ka itaan ammootu 8dha. 8 teenya maayinasiin jirti. Maayinus 8. Ka itaan ammootu pilaasiidha. 9 qabna. Kanaafuu pilaas 9. Ka itaan yeroo ammootu maayinasiidha. Maayinus 1 ta'a jechuudha. Is equal to 2 minus 8 minus 6 ta'a. Minus 6 plus 9 3 ta'a. 3 minus 1 namoota positive 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu S1B keenya meeqa ta'a? Positive 2 ta'a jechuudha. Ka itaan namoota keenya barbaanna ka 2 tanaa barbaanna. Karaa biraatiin maal jechuudha? S2A barbaanna jechuudha. S2A barbaanna. S2A jechuun kamiini 5dha jechuudha. Asiin S2 irratti asiin namoota A irratti argama. S2A teenya 5dha. Kanaafuu maal ta'a? Turning pointiin teenya as taati. Occupied cellii keenya gubbaarra jira waan ta'eef garana dhufna. Kanarraan eessa deemna? Kanarraan zallala inu taalla kuni waan occupied cellii keenya hin ta'iniif irra tarree as dhufna jechuudha. San booda turning pointii keenya goone gara gadiitti deebina. Kanarraan ammootu isa kanarra utaallee inni kun faallaa kanaa waan jiruuf isa kanarra utaallee maal goona? Bakka jalqabaatti deebina jechuudha. Isa kana maaliif fudhanna? Isa kana pilaasii goona. Ka ittaanee yeroo ammoo maayinus goona. Isa kana pilaasii goona. Isa kana ammootu maayinasii goona jechuudha. Amma maal ta'e? 5 keenya pilaasiin jira. Pozitiivii waan ta'eef 5 akkasuma fudhanna. Ka ittaan ammootu maayinasiin jira waan ta'eef minus 4 ka ittaanu pilaasiin jira. Pilaas 8 ka ittaan ammootu maayinasiin jira. Minus 9 ta'a jechuudha. Is equal to 5 minus 4 1dha. 1 plus 8 9dha. 9 minus 9 namoota 0dha jechuudha. S2N keenya meeqa ta'a? 0 ta'a. Amma ka itaan ammoo keenyu barbaanna S3A barbaanna jechuudha. S3A barbaanna. S3A jechuun meeqa? 7dha. Asiin S3 irratti asiin ammootu A irratti argamti. Turning pointii ta'a. Occupied cellii keenya as waan ta'eef garana dhufna. Asirraan ammootu garam deebina. Asirraan deemnee gara occupied cellii keenyaa dhufna jechuudha. As goona. Kana turning pointii keenya godhanna. Achirraan garam dhufna? Gara gadi buuna. Isii kanarra utaallee as bira dhufna. Asirraan ammootu bakka jalqabaatitti deebina jechuudha. Kuni pilaasiin jira. Kuni maayinasii ta'a. Kun ammoo pilaasii ta'a. Kuni ammootu maayinasii ta'a jechuudha. Amma maal ta'a? Ka jalqabaa 7dha. 7 pilaasiin jira waan ta'eef akkasuma fudhanna. Minus 4 jennaani. Tun pilaasiin jirti. Pilaas 8. Pilaas 8 goona. Plus 8 minus 3 ta'a jechuudha. Is equal to 7 minus 4
3 dha. 3 plus 8 11 dha. 11 minus 3 8 dha jechuudha. S3 n kenna meeqa taare 8 ta'a jechuudha. Itti aansee kan nu barbaanna S3B barbaanna jechuudha. S3B barbaanna. S3B jechuun isa kana. Kanaafuu turning pointiin ta'inna as taati asirraan eessa deemna gara qophaa'ii seelii kennaa deemna. Gara qophaa'ii seelii kennaa deemna. Asirraan ammootu gara gubbaa deebina. Turning pointii kenna qorannee asitti deebina. Asirraan ammootu bakka jalqabaatitti deebina jechuudha. Kana pilaasii goona. Isa kana maayinasii fudhanna. Isa kana ammootu pilaasii goona. Kun ammootu maayinasii ta'a jechuudha. Maal jechuudha? 6 qabna. 6 pilaasiin jira. Minus kan itti aanteertu maayinasiidha. Minus 3 kattaan ammootu pilaasiidha. Plus 9 kan itti aanu ammoo maayinasiidha. Minus 1 ta'a jechuudha. Is equal to meeqa taare 6 minus 3 3 dha. 3 plus 9 12 dha. 12 minus 1 ammootu 11 dha jechuudha. Meeqa ta'a? 11 ta'a. Is equal to 11 ta'a jechuudha. Optimal solution kennarra geenne kan jennu maayinni yoo S1B, S2A fi S3A fi S3B kenna greater than or equal to 0 ta'ee jenna. Kanaafuu greater than or equal to 0 ta'ee jira. Kanaafuu optimal solution kennarra geennee jirra jechuudha. Amma maal goona waliin baay'ifnee kaa'annaa jechuudha. Roo jalqabaa irraa S1 irraa 4 times 50 4 times 50 plus ammallee roo ima jalqabaa irratti 8 times 50 8 times 50 plus second row irratti ammoo 1 times 150 1 times 150 plus ammallee 9 times 50 9 times 50 plus third row irraa ammoo 3 times 200 qabna. 3 times 200 qabna jechuudha. Afur baay'isu 50 jechuun 200 eda'u 8 baay'isu 50 afurta plus 1 times 115 150 plus 9 times 15 450 plus 3 times 200 600 ta'a jechuudha. Is equal to 1800 ta'a jechuudha. Inni kuni kan jalqabaa kanarra kanatti optimal solution kenna isa kana jechuudha. Kana fakkaataa subscribe godhaa, like godhaa.